السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إخوتي في الله، بكجرت من داتنا قاب رحمن ربي سني ولين حاجراته أكسمس أفتي أمريكي سنيكس ربي بركاء سني باكاو إن شاء الله أرانكنا قرقار صافي ربين كيبي رفيتين جرا أكسمس مقا شانالك يا جيري وانجروف حاروا أكسنتين تاني زيتورا قراب هذكر جلو جيري تنجرا sababan jijjiiruu dandeef sababa hedduudha. Fadakkira jechuun akkuma beekamu jecha tokkodha garuu hiikawwan adda addaa fi faayidaa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Maaliif jennaan Rabbiin Qur'aana isaa keessatti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul A'laa aaya 9 irratti maal jedhe? Fadakkir inna fa'ati dhikra. Yaadachiisi yaa Muhammad, yaadachiisni kan kee mu'mintootanii fayyadaa jedheeti jira jechuudha. Kanaaf jennaan faayidaa yaadachiisuu qalbii duute jiraachisuuf, kan dagatti yaadachiisuuf, kan beektu immoo irratti jabeessuuf gargaara jechuudha. Kanaafuu khayrii irratti akkasumas diinii irratti wal haa yaadachiisnu, akkasumallee irratti wal haa jabeessinu jechuun barbaada. Inshaallah irraan kana dalagaalee 4 kan akkaan Rabbiin biratti nama jaallachiistu isinii qabadhee dhufeetiin jira. Dalagaalee arfan kana keessaa inni tokkoffaan Rabbiin kadhachuudha. Maaliif jennaan Rabbiin Qur'aana isaa keessatti id'uunii astajib lakum nakaradhaa isiniif hin dhaga'an jedheetii jira jechuudha. Kanaaf ilmi namaa gaafa kadhattu si jibba, Rabbiin garuu gaafa kadhattu si jaallata. Ilmi namaa gaafa kadhattu ni dallana, Rabbiin garuu ni gammada jechuudha. Dalagaalee inni lammaffaa kan Rabbiin biratti akkaan si jaallachiisu keessaa haraarama yookaan istighfaara Rabbii kee kadhachuudha. Maaliif jennaan Rabbiin Qur'aana isaa keessatti wamaa kaana Allahu mu'adhibahum wahum yastaghfiruun jedheeti jira. Jara warra haraarama yookaan istighfaara Rabbii isaanii kadhatan Rabbii waa hin taane kan isaan qixaatu, kan isaaniif araaramu malee. Baniin Aadam kamiyyuu dogoggoraadha. Nama ta'e namni hin dogoggorre hin jiru. Maaliif jennaan abbii keenya Aadamuu jannata keessa taa'ee dogoggore waan ta'eef. Dalagaa inni sadaffaadha kan Rabbiin biratti akkaan si jaallachiistu Rabbiif galata galchuudha. Maaliif jennaan Rabbiin Qur'aana isaa keessatti maal jedhe? La'in shakartum la'aziidannakum, galata na galcha ani immoo isiniif hin dabalaan jedheeti jira jechuudha. Rabbiif galata kan galchitu yoo maal ta'edha? Yoo waan hawwitu qofa argatteedha? La. Waan Rabbiin siif kenne kamirratti yoo galata galchiteedha jechuudha. Maaliif jennaan ergamaan keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal nuun jedhanii jiran? Hadiisa Abaa Hurayraan nuuf odeesse keessatti laa tanzuruu ilaa man fawqakum inzuruu ilaa man asfala minkum. لا تنظروا إلا لناجرا نما إسنين وليجر sadarkaadhaan waan kamiinuu haa ta'u, qabeenyaan haa ta'u, bifaan haa ta'u, waan hundaan namni wal caalaa isa si caalu sana isas yoolii jiru sana garuu ilaalinaa jedhe ergamaan keenya. Inzuruu ilaalaa ilaa man asfala minkum, nama isiniin gadii jiru. Ati fayyaa yoo qabaatte nama isa halkarra ciisu, ati waan nyaattu yoo qabaatte isa nyaata dhabee akkasitti haa bulu yoo ilaalte waan Rabbi sitti kenne kamittiyuu gammaddee Rabbii kan keef galata galchita jechuudha. Kanaaf jennaan Rabbiif galata galchuun dalagaa akka Rabbii biratti nama jaallachiistu keessaa ishee sadaffaa yookaan musi tokkodha jechuudha. Dalagaa akka Rabbiin biratti nama jaallachiistu keessaa inni arfaffaan Rabbii yaadachuudha. Maaliif jennaan Rabbiin Qur'aana isaa keessatti maal jedhe? Fadhkuruunii adhkurakum, na yaadadhaa isinii yaadadhaanu jedheetii jira jechuudha. Kanaaf Rabbii yaadachuun dalagaa akkaan Rabbiin biratti nama jaallachiistu keessaallee isii tokkodha jechuudha. Maaliif jennaan hadiisa Abaa Hurayraan ergama Rabbii irraa nuuf odeesse keessatti Rabbiin maal jedhe?
يقول الله تعالى: أنا عند الظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئي ذكرته في ملئ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، فإن أتاني يمشي أتيته أرولة. متفق عليه. ربي مالجد ويتا قربتي كيانا وجنجرو أني ليس وجنين جراجده، ويتا كم ويتني نيادتي يوكانو نفارسي، فإن ذكرني في نفسي ويتني لبو إساكي كيست نفارسي، أني اللي ذكرته في نفسي، أني اللي لبو كي كيست إسافارسا جلي، وإن ذكرني في ملئي يوني في أمتك يتي أمتا كيستاي نفارسي، ذكرته في ملأ خير منهم، أن اللي أمتك ستي سفارسا كان إسان رجال أتعني إسان سن ملايكو تاجتشرا. وإن تقرب إلي بشبر يوني في نترياتي قربتكيا تاكو تك يوني في نترياتي تقربت إليه ذراعا نمتك نترياتا. وإن تقربت إليه ذراعا يوني في نتريات نمتك تقربت إليه باعا، أني مو إسرت عزيزي اتريات أجل. وإن أتيته وإن أتاني يمشي يوني في فيجان التلفي أتيته أرولة، أني مو فيجان اتلقى يوني في ديمان التلفي أني مو فيجان اتلقى أجل. ربيني جتشول كان جنان ربي ذكرون فارسون صدركا سين قبدو خنا دجچو دان شاء egaan obboleewwan kiyyaa yaadachiisni guyyaa har'aa asumatti nugaa jechuudha. Asumatti dhaabbanne kan guyyaa har'aa akka gammaddan abdiin qabaa. Isinitti dheeressuu hin barbaanne, sababni isaas baay'eeteef qorichan ta'u akkuma jedhamu beekee daawwaa isinitti gochuu hin dhufne waan beekurraa isin yaadachiisuun dhufee ulamaa'in ustaazotiin ni jiranii warreen daawwaa geggeessanii jechuudha. Garuu waan Rabbi na barsiiserraa isin yaadachiisuudha jechuudha. Maaliif jennaan namicha beekamaa ijoollee isaa yookaan ilmaan isaa adabaan guddisuun beekamu tokkotu yeroo ilmaan isaa gorsuu akkas jedha: yaa ilma koo, wanta qaraate keessaa waan irra toltuu ta'e barreessii jedha. Wanta barreessite keessaa waan irra toltuu ta'e haffadii yookaan sammuu keetti qabadhuu jedha. Wanta haffaste keessaa immoo waan irra toltuu ta'e irra gaarii ta'e odeessii jedha namaaf. Kanaaf jennaan dubbiin ergaa qabdigaa. Sahabaan Amir ibn al-As radiyallahu anhu akkas jedhanis dubbii yookaan haasaan akka qorichaa yookaan dawaatii yoo xiqqeessanii dubbatan ni fayyaddi, yoo baay'isan garuu nama ajjeefti jedha. Kanaafuu isinitti baay'isuu hin barbaanne warroonni ordofu barbaadan maatii kiyya ta'uun viidiyoo lammataa argachuu dandeessu. Yaada yoo qabaatan komentii jalatti ibsachuu dandeessu. Inshallah waan Rabbiin naaf laaffisee waan beekuraa isin biraan ga'uudhaaf hawwii godha. Isinillee du'aa keessaniin na yaadadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hayyakumullah. Rabbi jecha isin jaalladha.